duwwaa sagal irraa himi ka Itoophiyaa ka biiroo Itoophiyaa ka asiiti miti. Kan Itoophiyaa? Ka Itoophiyaa ka asiiti miti ka Itoophiyaa ka duwwaa sagal irraa ka'u. Hello. Ka duwwaa sagal irraa ka'u ka Itoophiyaa. Ishi 19. Eewwa 19. Tokko. 25. 75. 71. Duwwaa sadii. Ammas 19 tokko jettee jammartaa. Duwwaa sadii irraa meeqa? Bakka dhumateera kanuma. Sirriidha lakkaa hime. Era si adeebi'u. Era si deebi'a dhagaye. 19. 12. 57. Duwwaa tokko sadii. Ish taa'e akkasumatti keessa hin cufinattillee. Warra biiroo san beeyta yoo waliin haasofte. Maqaa isaatti itti himuu danda'a garuu. Laa ati nama biiroo san beeytaan jawaan irratti siidhee waliin haasa'uu dandeettaa? Inkaas tunarraa ishiin Turi. Laa yoo isaan si jalaa kaasan waliin haasa'uu dandeettaa? Danda'e. Turi keessa. Ishi. كلمتك لا تتم حسب الطريقة التي Koobsa tokko hirruudha tokko. Mee naa hima mee irra deebi mee ati haadhoo koo irra deebi. Hoodii sirrii barreesse. Ila waan irraa naa himi wal irraa ila sagal irraa naa himi sagal duwwaa 25 sagal irraa naa himi. Sagal irraa naa himi. Sagal jedheen. 11. Eewwa 11. Akkas 11. 46. 46. 38. 38. 34 ka'uu duraa kanaa miti ture akkasumatti. Kuni ka'uu duraa sirrii miti ture amma akkasumatti. أنا حبيبي كدولا جرو حبيبي أفشى دولا را توبيا جرا بر. إيش دول؟ أمبر أسيم. بكوجار ربي. Dawwalaa jira isin namichi haasaa jira isin caqasaa maal taatan biiroo kaasaniiran silkii kaasaadhaan ni caqasaa waan jedhu sagalee ol kaasa. Namicha biiroo achiin jira bootaa biiroo san jira cal jedha siqeera jaajabtaa siqeera. Achi siqi ittiin dhageenyu sagalee. Hin dhagahamu amma. Amma dhagahamu. Ijoollee eenyu waan hin dogongorre maal jedhaati ati biiroodhaa miti. Mucayyoo maqaan eenyu jedhamti ganni mucayyoon eenyu maqaan isii dhaabuu Dirkinesh jedhamti siin jedha Dirkinesh jedhamti mucayyoo. Kali ol fuudhin dhageenya sagalee. Beli jawal keessa.
Silkii si jalaa silkii maaf kaasuu diddatti silkii maa kaasuu didda osirra dawalan. Mucaan kun yookaan bilbila isaa rakkoo qaba yookaan Biiroo malee warra biiroo malee namni biraa isin irra dawaluu danda'u. Yaa Irraa bayi ammutatti walitti haasofsiisa keessaa bayi cufi. eenyu ganni Habib Cufiya Isin- Cufiya Amira Dawalu Habib Cufi cufi irratti. Aywa nutu dawwalaa si cufeeti. Aminaa dawwalu cufeeti obboleessa koo qoy Itoophiyaa waan jirtuuf si alaan dubbatu. tasgabbiidhaan. Sifan naani waan isin irra jirtan hin nageenye. Ila waan gootan ila akkana godhaan mallee bilbilee lakkoofsa biiroo kana haa dubbisu. Mucattiin akkanaa rakkataa jirtiiti bilbilii sirreessaa jedhuuni haasoo qoqqoon barbaadnu furmaata godhaniifi mucattii kennaafi lakkoofsa mucattii kanaatiifi biiroon sun itti bilbilee mucattii akka furmaata godhu godha. Waan akkanaati mucattiin du'aaf deemaa jirti. Uummanni Arabaa kunoo bira dhaabatee qaluuf deemeera ni abbaa dhugaatti hima. Yoo ummata waan xiqqoo itti himtan uummanni hin dhaga'u. Mucattiin yoo duute si masuulii yaa'anii maktaba yoo itti ammuma tana kokkee itti galta ummata dawwalan. Waalidha natti maatii bilbila. Bilbila natti maa duwwaa sagal. Duraan beektaa namni yoo maali jedhama matama gartee yookaan aana aalii keetti siin deebiti amma immoo matama namaatiin deebiti. Anama wanti nama kana gadduuchee fi ati intala shamaraati ilmi dhiiraa tokko abbaan halangaa tokko bari yoo nama qoratu kophaan nama baasee nama qoratanii beektaami. Kanaaf ani garaan na dadhabee yoo namuu dabaree si taree namni si qoratu garaan na dadhabee nama gadduuche wallaahi si dhugaa mee'ate amma dhuga manatti yoo lakke asirratti illee naasoo inni jette wallaahi kuloo rabbii funyoo shahaadatee waliin nu hiite sanii si kakadha dhageeffadhu. Keebee kimaa baafte billaa aleek billa si baase argeetiin jira dhibbi sadii kun dhageeffadhu. Ayee ministeera naa kenna kan baamne booda dharraa deeffata. Hin baasinaa namni ani kuloo tanaan akira wallaahi hadha booda si deebi'ee dhimma kanarraa sin gaafadhu tuni akira. Ilaa wanta si gaafadhu tokko maali tokkoffaa sawwaaqa Suudaanitti na geessee jettee hirtaami Saara dhugaa olii himna kanaafati. Sawwaani Suudaanii kun kasi geesse dalagaa isarraan argattee si geesse moo sawwaaquma keessan kan duraan dalagaa si geessutu isa. Nageessaan sagalee kishi. Ni dhagaa. Sawwaaquma duraan isaan irraan dalagaa deemtattu si geesse moo Araba bira dalaydu sawwaaqa Suudaanii kana si ergee dalagaa san si geesse. Maaliif uummata kana ifa haa ta'uuf deemaa jiran. Dubbii tana goolabee hadha booda ilmi tokkochi dubbii tana isii himte ila dhageeffadha olii galu. Himte isii yoo isii himte dubbii tana ni barbaanna mi'atti suura maxxasinee ni barbaanna hin danda'amu itti dhiifne birayaan. Intala shamaraati mataan dhukkubsinu kalaas. Yoo sobdellee dhalaan hin dogongorti kalaas. Dhumatee jira. Ati dubbii baasii. Itti fufi ayya. Ilaani dura akkuma mana Arabaa dalaguun itti gadhaabattuudha. Mucayyoo harargeetiin wal argaa amma rakkoon katee bara quxurii namaa ka dallatame kana malee bare anini akkana ol isinii baasaa bar. Eegale mucayyoo harargeetiin wal barree quxurii kanaa naa kennite yaani amma namicha ammarraan deeme kun jechuudha. Naa kennite. Suudaanicha kana ka Suudaanii kana hararge sii kenni. Bakkuma dalagaa san dhuftee na fuutee mana dalagaa na geessite. Eegale mana dalagaa achumaanii dalaga marraan dalaga dhufee jechuudha. Amma kuturii amma rakkoo wanti ta'ee bara dubbisu bosoba gisee namni jedhullee wanti gara mana galee jedhu beekta. Osoo silkiin kee waan keessa jiru dallatamuu baate. Hoo jetteetu maan jallista waan hundaa. Taasisa koomantii dhiisi. Koomantii warra miidiyaan beekta. Miidiyaa keessa sheeyitaan illee tiktookiin hojii fayyadamati. Koomantii dubbisuu dhiisiyaasa. Mucayyoo sanirraa fudhadhee mucayyoo isaa amma dammoo kuturii isii illee qabu tamara boomaa manuma dalagaatiin wal barannee isii mana haadhaa dalagdee. Amma ilmaa dalagaa jiraaf gubbaa dalannaa akkasii wal barree quxurii sanii mana dalagaa bakka san deemee amma dammoo quxurii san nama takkaayyuu hin qabu silkiin kana ilaa diileetii ta'e malee barusuu qabatamaanii dallaala as keessan nama an beeku ta'e wanti isin na kennisiisu ta'uu dubbiin kijiba ta'e aniin tuni warri biyya ta'in arguu danda'a namni gizee ammaan tana toominna namni hunduu fayyadamaa jira beekte dubbii uduu soba ta'e of amantiiyyuu godhadheeyyuu asirra baheetu akkanatti hojiin hin qabu namni keenya dammoo dharaa naraan dubbadhees hin beekus gale
akkasitti silkiin diileetiin laatee malee silaa dhugaa nama saniillee fuudhaan sikkina gara gabaabatti dubbii silaa addaa hattaarrifatte lama wanti rakkoon attaate silkii kiyyaa ka diileetii godhanii nakkinnan kana siigale anammallee waan biraan jenne Oromooti yaa eega mucayyoo yuhunu ajeensillee dhaqe kookeetiin rabbisaa ulfaatu dheengadda dhaqe egaa ajeensillee dhattanii wannoo kanallee eega poostii gootanii agartanii suuraa meetii tana oduu poostii gootanii namni firri namaa hin dhabamu milikitaan namni inumaa wallaala fiilteriin illee hoo bifa ka jijjiiru inumaa wallaala mucattii sana soqaa yookaan warri argamaa maqaa isii dhugaatii fi paaspoortii si akka salphabbaa dhugaa mucattii ni baati jechuun jira bara amma isaan dammoo akkanas sobanii mucattii dudduuba eega fida warri mucattii duubaan dhufa ganaa dheeressinee yoo yaanne bareeda Ayyee ulfaadhu. dhimma namarraan qabu Ulfaadhu. Mijattii maqaan caaltuu eenyuuti ittisa? kan Caaltuu? caaltuu kamaalee jedhamti tanuma qofaan Caaltuu kama. guyyaa lama wala garree sadaffaan tana biraa deemti jechuudha ani sobaa hin jiru barbaadda akkanatti viidiyoo waraabachuu barbaadda wannoo kee jira dhattanii irraa mummurataatiin asirra battanuu dandeessanii dubbii dhugaa irratti yoo du'anii nama sodaachiftu. Ati ulfaadhu galatoomii dhugaa yaa dubbii dhugaa irratti du'uuni jannata nama seensisallee. Amma ati dubbii dhugaa irratti yoo duute jannata seente dhuguma rabbi. Kanaafi hubattanii yaada mijattii tanaa suuraa mijattiin jira. Suuraa mijattii waliiga oofaa maxxansa jara kenna dhiisa. Sanii booda sa'aatii mucayyoo sana dhabdanii dhugaa ishee dhabdanii irratti turan. Anammoo billee isin kennaa jira beeka. Ila Oromoo dhageeffadha. Suuraa mijattii walii gadi oofaati barbaada. Gaafa suuraan mijattii sanii dhabame as deebinee as suudii keessa tartaabe haruma kana tolkanii guyyaa si bu'ee ijaazaa si waamee awwaalaa si gaafata. Ishii walii gallaame. Siif jira amshir. Siif jira amshir jetti wallaahi dirraashi na balleessisu na raggachiisu. Wayyo kanaafi ati adii rabbiitii mijattiin duutee jirti adii rabbiitii. Yaa Rabbi yaala maal taasisaan dubara bar mana waraqaan qabu bar mana araba dalaga boru shaaritti na ajjeesanii nagachuu danda'an gaafii. Na shamarri amma beektaa waatu jira koomantii kana cufu inni waatu jira beektaa amma shamaraa miti noori dhiiraa kunuu yoo jaalallee wal jalaa jira jenne ebalu du'e jennee maqaa balleessina miira keessaan haasoo inuume as dhiibne keessaan haasoo funuu saarii awwal shee asila annamu akkasiyyuu maarree kanaayyuu hin jiru na bira hin qabu. Dhageeffadhu keessaan haasoo inuu anaafatti. Umarra wal lolaniyyuu hin qabu. Keessaan haasoo inuu yaa'ina asirra keessaan waan siin jedheef qaba keessaan haasoo inuu asirra yaa'ine waan siin jedheef qaba. Ayyee yalla. Ila dhageeffadhu kaazaara ila namni ina dhageeffadhu namni asirratti nu laalu kunillee kabajaa waan nu qabuuf dhugaa rabbi ismu dhugaa rabbi dubbachuu wallahi ila waan maaltu jira beekta gaarii nama ina firri nama jiguu irra gaarii nama jiguu wayyaa jedhan sii gale ismu dhugaati yoo immoo koomantii dhiisi kaati koomantii maal goota yaa rabbi koomantii harkaa dubbiftu waan kaasuu dhagaan jirtuuf. Angizee garii wallahi edaa dubartiin tun sheetana jechuun dhugaadhaan dubartii sheetanaan wallahi laga keenya tokko amato jedhaniini beektaa laga keenya tokko. Dubartii miidiyaa kanarra yaa oolchuun jaala. Sababa dubartiin jaalanneef mijattiin duutettee. No jechuun dubartiin kabajaa qabduu fi asirra iyyaa oolchuu garagara maal taatisa dubartii asirra iyyaa oolchuun jaaladha. Warroonni dhageeffadha warroonni mijattiin viidiyoon baay'attan kuloo laalaa mijatti eenyu reefi ina jamaan likkii jette warroonni viidiyoon baay'attanii beektan amma akkam taatu kuloo mijattiin viidiyoon baateerti laala jara keenya laala wallaahi ani mootuu dhugaas ni himaame an dubbii kana dhugalleen jedhu soballeen jedhu jara keenya maaliif rabbi dhugaa haa baasu dhugaa rabbii jawaala kee qooyi jawaalli ati qabattu kaminni raqamni ati qabattu walii kan jawaalli kee shiriinidha moo samsiingi doosii qabatta jawaala kee suuraa keessa haqan miisenjera na bilbiltee nin baasan yoo jawaala kee muluu foormaatiin godhis suuraa haqame akka baasu natti si godha keessaan bilbilee nin baasa suuraan. Maqaan jawaala hiyyaatu. Laali jawaalli kee yoo aramni hayta suuraa isaan abbaasa keessaan nin baama fakkeenyaaf. Samsiingi. Jawaala shiriini kanneen taanaan nin baasa samsiingi shiriini kanneen taanaan nin baasa.
Samsung A20 kan ini kadibba jaha fi kadibba shani kadibba jaha fi shantama sani. No kun kabere dhibba afurii tokko. Kalas. Samsung A20 sani yoo ta'e messenger ni qabdaami. Ni qaba. Kalas messenger an si bilbilee keessaan ni fattashna jawaala nin baafna suuraa rakkoon qabu. Amma ishee dhugaadha dubbiin dhugaa ta'uudha. Kanaaf jara kenna mee tasgabbaayam jettii tanaanis waa adda baafadhee waan isiniin jedheef qaba. Ilmi namaa kun nama burjaajessa dhugaa rabbi. Yoo namatti heddummaate ilmi namaa kun shamaraa miti dhiiruu ni burjaajaa dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Ashan daawwachuu barbaadee rakkoo qabu iskiriin shuu godhaate ashan dagaggombisaa ashan daawwadama ilma namaa jaariin waa mataa ooltanii anaa miskiina shagaalaa tana dhiisaati. Mee qoyi nama horiiseessa nama wallaahi nama yaadaati nama yaadaati qoyi. Sulaimaan hedduu ulfaadhu galatoomii gaafiin namoota hedduu kanas jala deemaa jiru. Mee nama biraa waliin dabalin. Maa namoota wal naxxa takka takkatti waa gaafadha. An dubbii afaanii wal qabu. Ayyee sirraa